Ashama akka mul'atan dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya galgala kanaa eegalee jira. Qophii har'aatiin Ameerikaan ajjechaa Wallagga Lixaatiin yaadda'eera jechuu fi haala jiraattonni har'a itti jiran. ማንም ሰው ወደ ማሳ ያወጣ የለም namni bakkeetti gad ba'eeru eenyuyyuu hin jiru amma humnoonni nageenya addaa fi raayyaa biyyaa hanga tokko jiru reeffa hanga kana hunda agarree gara hojiitti deebi'uuf sammuun keenya hin dandeenye. Ajjechaan murtee seeraa malee raawwatamu maali yaada ogeessa seeraan dhageessu qabiyyee wallee haaraa aartist Daangaa Qananii mata duree shillimii jedhuun baastee irrattis ni dubbanna. Aadaan kun yeroo shamarri arsii takka kadhatamtee fi ayyaanni xumurame guyyaa gaa'elaa shamarrantu sirbaa shamarran sirbitu gara nyaattee marareedhaaf waliin sirbanii. Oduu gaggabaaboos harkaan qabaa saganticha kan isinii dhiyeessu aan beekaa toomaati. Ameerikaan ajjechaa dhalattoota Amaaraa irratti Wallagga Lixaatti raawwatameen akka malee yaadda'uu himte. Ajjechaa godina Wallagga Lixaa aanaa Gimbii ganda toleetti hidhattootaan raawwatame jedhameen namoonni 200 ol ajjeefamuu jiraattonni ni himu. Lammiilee nagaa haleellaa kanaan ajjeefamaniif gaddi guddaan natti dhaga'ameera ka jedhe ministeerri haajaalaa Ameerikaa ibsa baaseen lammiileen Itoophiyaa hokkara dhiisuun marii karaa nagaan garaagarummaa isaanii akka furatan waamicha dhiyeessinaa jedhe. Kanneen miidhamaniif haqni kanneen sarbama mirgoota raawwatan ammoo akka itti gaafatamanis waamicha dhiyeesseera. Jiraataan iddoo haleellaan kun itti raawwatame har'a dubbisne haala kanneen haleellaa kanarraa hafan guyyaa har'aatti jiran kana jedha. ማንም ሰው ወደ ማሳ ያወጣ የለም አሁን ዝም ብሎ ልዩ ኃይልም አሉ ተወሰኑ መከላከያዎችም አሉ ተወሰኑ ቁጭ ብለናል. namni bakkeetti gad ba'eeru eenyuyyuu hin jiru amma humnoonni nageenya addaa fi raayyaa biyyaa hanga tokko jiru reeffa hanga kana hunda agarree gara hojiitti deebi'uuf sammuun keenya hin dandeenye callisnee balbalarraa fi daandirra gaddaan teenye jirra. Har'a awwaalchi hanga tokko xumurameera. Sanbata kan ajjeefaman keessaa kan waraabessi kan nyaachuu jalqabee jira ture. Fooliin tureeyyuu nama hin teessisu waan ta'eef haguuggii harkaa godhannee funyaanis cuqqaalannee akkuma akkasaatti awwaalleerra. Ani guyyaa sana ganamaan qonnaaf gara oobdiitti ba'ee utuun jiruu dhukaasa eegalamee baqadheen bakka tokko dhokadhee rabbitu lubbuun oolche. Firoottan koo ajjeefamanis madaanis jiru. Gama gargaarsaan qamadiin kuntaala 20 ta'uu fi shukkaarri korojoo muraasa nuuf dhufeera. Koshoroo kaartoonii 6 ta'us nuuf kennaniiru. Kaleessa ijoolleen isa nyaachaa turan. Namoota madaaniifis wallaansa fayyaa kennaa jiru. Ammayyuu yaaddoon jira. Sababiin isaa hidhattoonni guyyaa 3 keessatti asii gadhistanii hin baatan yoo ta'e deebinee hunda keessan ajjeesna jechuun nu doorsisaniiru. Mootummaan akkasii nu baasuuf gaafanneerra. Kana kan gaafanne komaand poostii federaalaatti bilbilleeti. Isaan garuu nuti akkasiin feetan goona osoo hin taane akka murtee fi adeemsa keenyaa goonaa nuun jedhan. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad har'a wayita sagantaa biqiltuu dhaabuu ashaaraa magariisaa jalqabsiisan raayyaan ittisa biyyaa hidhattoota haleellaa kana raawwatan irratti tarkaanfii fudhachuu eegaluu himan. Har'a loltootaa fi poolisii wajjiniin kallattiin walloluu kan hin dandeenye gantuuwwan ergamtuu ta'an lammiilee nagaa Itoophiyaa ajjeesaa jiru. Kana dhaabsisuun hunda keenya irraa eegama. Itoophiyaa bakka lammiileen nagaan keessa jiraachuu hin dandeenye gochuu fi yaada qabnu gufachiisuudhaaf humnoonni yaalan akka milkoofne gargar ba'uun osoo hin taane tokkummaan diinota keenya qaanessuu fi warra lammiilee keenya ajjeesan karaa seeraan adabuu qabna. Gootichi ministeera ittisa biyyaa keenya opereeshinii kaleessa irraa kaasee eegaleen hojii tarkaanfii cimaa fudhachuu kan eegale ta'us kun xiyyeeffannoo bulchiinsa hunda kan barbaadu ta'uusaa yaadachiisuun fedha. Waraanni bilisummaa Oromoo ka jiraattonnii fi mootummaan haleellaa kana raawwate jechuun himatan haleellaa kana hidhattoota mootummaa gaachana sirnaa jedhamantu waraana bilisummaa Oromoo maqaa xureessuuf raawwate jechuun deebii kenneera. Qorannoon qaama walabaan akka gaggeeffamus gaafateera. raadiyoo BBC Afaan Oromoo dhaggeeffataa jirtu gidduutti oduu gaggabaaboo. Itoophiyaan waggaa 4 dura karoora ashaaraa magariisaa jedhuun biqiltuu biliyoona 20 dhaabuuf karoorsite bara kana xumurti. Sagantaa baranaan biyyattiin biqiltuu biliyoona 6 dhaabuuf kan karoorfatte yoo ta'u sagantaan kunis guyyaa har'aa ministeerri muummee Abiyyi Ahmad biqiltuu dhaabuun eegalsiisaniiru. Sagantaa marsaa afuraffaa kun magaalaa Finfinnee wiirtuu biqiltootaa Gullalleetti eegalame. Keeniyaatti hospitaalli biyyaalessaa Keeniyaataa lakkoofsi namoota kalee isaanii gurguruuf gaaffii dhiyeessanii daran akka baay'ate ibse. Hospitaalichi marsaalee hawaasaa irratti kalee kootiif meeqanaaf kaffaltu gaaffiin jedhu hedduun karaa keessaa akka barraa'uuf hime. Hospitaalichi kutaan qaamaa tola ka arjoobamu malee gurguruun orkaa fi yakka akka ta'e ibseera.
Pireezidantiin Yuukireen Volodimir Zelenskiin haasaa wixata hogganoota gamtaa Afriikaaf taasisaniin Afrikaan sababa waraana Yuukireeniin ugguramtee jirti jedhan. Raashiyaan alergii midhaan nyaataa Yuukireen ugguruu irraa kaka'e gatiin nyaataa humnaa ol dabaluun waraanichi mana lammiilee Afrikaa miliyoonaan lakkaa'amanii akka lixu ta'eera jedhan. Zelenskiin gamtaa Afriikaatti dubbachuuf erga gaafatanii torbee 10 booda kakaleessa haasaa godhan. Gaazexeessaan Raashiyaa badhaasa Noobeelii mo'atee ture gurguree baqattoota waraana Yuukireeniin miidhamaniif kennuuf akka jiru hime. Gulaalaa olaanaan gaazexaa walabaa Noovaayaa jedhamu kata'e Dimiitirii Muraatoof badhaasa Noobeelii nagaa kana dura argatee caalbaasitti dhiyeessuun paawundii miliyoona 103.5 gurgure. Muraatoof bara 2021 Raashiyaa keessatti mirga yaadoo fi bilisaan ibsachuuf qabsoo gaggeessee tureen badhaasicha argate. Gaanaatti dargaggeessi gana 22 moobaayilii suphuu suuraa dubartii qullaa intarneetii irratti gadi dhiisee hidhaa waggaa 14 akka adabamutti murtaa'e. Salamoon Doogaa bilbila akka suphamuuf dubartiin lammii Lebaanoonitti kennite keessaa suuraa ishii hayyama ishii malee fuudhee intarneetii irratti gadhiise oduuleen gaggabaaboo isaan kana. Gabaasa taanuun Itoophiyaa keessatti qaamolee mootummaa fi humnoota hidhataniin namoota murtee seeraa malee ajjeesuun heddummataa dhufeera. Ofii ajjeechaa murtee seeraa malee yookiin extrajudicial killing ka jedhamu maali? Seerri Itoophiyaa dhimma kanarratti maal jedha? Hirphaa Gammachuu ogeessa seeraa Abdii Gurmeessaa dubbiseera. Extrajudicial killing kan jennu kun yookaan otoo mana murtiitti hin dhiyeessin yookaan adeemsa seeraa isaa ta'uun eegiin mirga namni tokko lubbuun jiraachuu qabu dhabamsiisuu jechuun mirga lubbuun jiraachuu wajjin kallattiidhaan kan wal qabatuu fi mirgi lubbuun jiraachuu kun immoo dhalli namaa qabu nama ta'uu isaatiin qofa yookaan heerri seerri yookaan mootummaan kan hin kennine garuu kan beekamtii qofa kan kennu mirga dhala namaa yookaan human rights jennu kana keessatti ilaalamaa jechuudha. Mirgoota namoomaa kan jennu hedduu yoo ta'an iyyuu achi keessaa mirgi lubbuun jiraachuu isa bu'uuraa fi isa tokkodha jechuun ni dandeenya. Mirgi lubbuun jiraachuu kun yookaan the right to life kan jennu kun jalqaba sadarkaa idil addunyaatti beekamtii kan argate namni kamiyyuu mirga lubbuun jiraachuu akka qabu kaa'amee jira. Itoophiyaan heera federaalaa yoo ilaalle keewwata 15 jalatti namni kamiyyuu mirga lubbuun jiraachuu akka qabu. Mirgi kun immoo kan irraa mulqamu ulaagaan lama wal faana yoo guutedha jechuudha. Ulaagaa tokkoffaan yakka cimaa yoo raawwate yookaan immoo serious crimes kan jennu kun yoo raawwatamedha. Ulaagaa lammaffaan wajjin ilaalamuu qabu adeemsa seeraa eeggatee inni kun yakka seriousidha yookaan yakka cimaadha jedhee tumuu qaba ifatti. Isaan kun lamaan wal faana yoo guutaman mirgi lubbuun jiraachuusaa irraa ka'aa jechuudha. Mirgi lubbuun jiraachuu nama tokko fakkeenyaaf akka seera keenyaatti adabbii du'aa jedhameetu kan inni beekamu. Inniyyuu pirezidentiin biyyatti yoo irratti mallatteesse ni raawwatama jechuudha. Kana keessa hin dabarre ta'ee fakkeenyaaf yakka inni raawwate kan inni ittiin himatame sun yakka adabbii du'aatiin kan adabsiisne yoo ta'e yookaan immoo mana murtiitti hin dhiyaatiin yoo ta'e yookaan immoo wantoota kana ala warra jiran hundisaa extrajudicial killing jenna jechuudha. Extrajudicial killing jechuudha akkuma maqaa isaarraa ibsutti kan acheerarra hin jirre yookaan kan aangoo abbaa seerummaa asitti kan ilaalamuu qabu adabbii wajjinis waliin qabatu adeemsa mana murtii keessatti ilaalamne yakka inni raawwate jedhame sunis kanadhamu kan jiru karaa mana murtiitti kan ilaalamuu qabu kan ala kan jiru extrajudicial killing jennee gabaabsine. Wanni kun irra deddeebi'eetu iddoo adda addaatti raawwatama. Hanqina gama seeraatiin jiruudha jennee kaasuu dandeenya. Rakkoo seeraa irratti fakkaatu. Seerichi gahaadha natti fakkaata. Heeris waan kana irratti qaawwa guddaa uume sababa qaawwa kanaatiin yakkoonni uumama raawwatamu jedheen hin tilmaamu lama kooti. Garuu raawwii seeraa irratti rakkoon jira. Raawwii seeraa, raawwii heeraa, raawwii kana irratti rakkoon jira. Seerri cabee gaafatamummaa mirkaneessuu irratti rakkoon baay'een ni mul'ata. Ammaaf garuu rakkoo seeraa ta'uu hin taane rakkoo qabatamaa. Xumura irratti waa'ee wallee aadaa guyyoota muraasa dura aartist Daangaa Hayileyesuus Qananiin mata duree Shillimii jedhuun weellistee haasofnu. Shillimii bareeda durbaa iyyee xorombaan goshoo godayyaan filiinii bassii dhaayadhu nyaapha dhaqanii hin galanii garaa hidhadhu. Walleen kun sirna fuudhaaf heeruma aadaa Oromoo Arsii keessatti yeroo shamarri tokko heerumtu goshoon yookiin hiriyoonni ishii sirbaniif akka ta'e ogeettiin aadaa fi viidiyoo wallee kanarrattis kan hirmaatan Aadde Zaaraa Duubee ni himu. Aadde Zaaraan ergaa wallee kanaa akka armaan gadiitti nuuf qaaccessaniiru.
Aadaan kun yeroo shamarri arsii takka kadhatamteeti ayyaanni xumurame guyyaa gaa'elaa shamarrantu sirbaa shamarran sirbitu gara nyaattee marareedhaaf waliin sirbanii achi keessatti fi jajuu qaba. Qeeqichi maatii qaba. Qeeqichi jaarsa kadhaadhaaf dhaqee qaba. Qeeqichi warra maatii mucattii fuudhee kabaru achitti yoo isiin dhaqxeetiin jette maqaa eeggatee sadaa yookaan immoo gurra maatii isii kabaja isa eeggatee akkasii horatu agarsiisu erga akkasii of keessaa qaba. Amma daangaan taphatte kun mata dureen isaa shillimmiin maqaa jaalalaa yookaan goshoon takka walii baastee jechuu ta'u sirba tartaarii jalatti yeroo intalti takka shamarri takka heerumtu shamarran hiriyyoota isii taate ta waliin dur horii tiksitu ta waliin midhaan daaktu ta waliin qoraan cabsitu bishaan waraabdu baay'ee jaalala waliin qabdu garee tokkoon taphataa turaniif dur waliin sirbaa turan addaan lixuu isaanii guyyaa gaafasanii ergaa sirriitti isinuu akkuma dhageettan kunoo dura qarree turte goodayyaa jechuun mataa ol dhaabatu ka shillimmiin goodayyaa ka jedhamu isa gaafa heerumtu sana ammoo shillimmii bareeda durbaa iyyee xurumbaan goshoo goodayyaa mariinii bassii dhayadhu nyaapha dhaqanii galanii garaa hidhadhu jetti. Kana jechuun shamarri arsii takka goodayyaa akka shillimmiin mataa ufafotti dhaattee ol jedhee jira miti akka tabba fakkaatu. Inni tabba fakkaatu sun gaafa gaa'elaa bantii bakka lamatti gadi baqaffameeti. Sanii booda ammoo dhadhaa dibanii fi dhadhaa urgaa garaagaraatiin dibanii fi bantii taate. Bantii ta'uu jechaan akka aadaa arsiititti ta bantii baqaffattee ta bitaa abbaa warraa teettee ta seera fixattee ta badaa galgala ta rakkoo ganamaa jedhee yoo dhaamatullee dhaamannoo keessatti dhaamatan. Kanaaf amma goodayyaan sun gaafa san baqaqaa jechaadha. Gaafa heerumtu san baqassanii fi seenii nyaapha dhaqanii galanii garaa hidhadhu akkuma jetti mana nyaaphaa eegamutti garjabeetti akka taatu cimtuu taate mana sii bulfachuu akka qabdu sanii kun ammoo akkuma ergaa irraallee hubattaniitiin jettan mararee kallattii adda addaatiin hiriyyummaadhaan waliin dabarsan ta'uun lamuu walitti deebi'uu akka hin dandeenye abbaan illee garaa nyaachuu diddeenii uduma isiin hin gayinii uduma isiin wanna hin jedhin akka heerumsiisaa jiru jaarsi gidduu lamaan deemeetiin jedhee akka kadhatee isiin akka heerumtu gochuun sun ammoo sirrii akka hin taane ta'a kee maqaan daraarii dubbataa jidduu lamaanii abboo kasaarii jette. Kana wanti jetteefi situ kadhateetiin milkaa'ee akka heerumtu taasise osoo gaafanii kadhannaan kan keessuun si milkaa'uu baatee ati kasaarteetii sila hiriyyaa kiyya taatee na waliin turti ture sila waliin dabarsina ture sila waliin shirgoona ture. Deemseetiin saakee maqaan nageelle kennanii duruu dhageennee garaan hin geenne amma maal jechuudha hiriyyaan isii sun akka heerumtu kana barbaaddeen jirtu jette ijoolleen tunniin hiriyyoon isii tunniin mucayyoon tun akka heerumtu hin barbaanne jette akka waliin turtu hiriyyoomuma ofiisaniin waliin turan waan akkasiisanii kana maa sirbutu idaayitti osoo hin taane idaayittiin gaafa sanii bayee hiriyyoota waliin mana keessatti jette tartariin alarra sirbama idaayittiin gaafsan ka faarfattu ka jettu mooyyuu bayee jedhama bayeen mararoo isiin hiriyyoota ofii waliin teessee bayee garambaan caccaafa baasaan geennaa maxumaa naraafamee mar'umaa gaddeebisii abbaa kiyyaa raadattiin na eebbisii raadattiin si haa hortu idooteen na haa toltu jettee isii mana keessa jirti shamarranii waliin hiriyyootaa waliin inni suni bayee jedhama kun tartaariin alarra taphatama ka taphatu tartaarii hiriyyoota mucayyoo heerumtuuti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan galgala kanaaf qopheeffanne kanuma bor sagantaa wal fakkaataa walitti deebina har'aaf sirba daangaa kanatti sin dhiisna horaa bulaa.